وياس Hello. Guys, want to dubbachuu wannan dubbachuu barbaade amma geema kana ijoolleen Muhammad Nasirra Hamile maaf maali tabadhu maa geem hin taphannee maali galan jennaan haa tabadhu jedhee shi yaaduma jala dhagee taphachuu barbaade malee amma waan kana geema kiyyaa fi waa'ee kiyyaa kamaati akka namni walitti qabsiisus hin barbaadu sini galee maaki takkatti maaki kiyyaaf ani akkasiin barbaade jedhee garbii ta'ee waan barbaadu waan isin barbaade godhee bu'uu hin dadhabu. Annama dalagatee jiraatu biyya ambaara biyya faranjii jira nama seeraa heera biyya kanaaf guutee waraqaa qabu so sargii fi waa'ee kiyyaa fi kamaakii fi geema kana gonkumaa walitti hin fidina. goota koo an obboleettiin tanteetta singilii teettu hinaafaadha suuta. No, akkas ka amma namni booda waan haasamu waan beeku dhugaa isaati dhugaa keeti. Akka inni dhufu gonkumayyuu hin fedhu. Singaree yoo geema akka mataa ibsatti geema ibsaan taphatee haa taphatu hin taphsiisnaa gammachuu isaa akkanumaan hoo jettan yaa akkas. Lakki ibsisha lakki nuti bari. Eebbisaan jedhee bari eebbisaan dubbate. Ibsa. Elu gurbaa jirtaati. Jira akkamiin dhiisoo keenya ibsaa bakka nama dubbachuu sodaadha yoo bakka nama dubbatte kana bakka sirrii dubbatte jechuudha bakka biyya geemii tapsiifnee geemii akkanumaan tapsiifne malee waan mucayyoo isaa geemii itti fidina. Yaa waan isiillee lafa kaayaa hin barbaachisu waan kiyyaaf achuma akkaati ibsaa tokkochi akka beeynuti si beeynaa si jaalalas kabanya ati geemii taphattu si tapsiisnaa naan jettan akkuma an akkasitti itti seena malee. Akka amma jiran sai intaba maali sinafan wallahi lazim waan fede godee waan isin barbaadde godee akka barbaadu gaggasee fuudhee haa godheeni wanda godhachuu hin danda'asan jechuu hin qaba hundas qaba. Kanaafiyyuu akka geematti yoo ta'e akkasitti irra walii wal dharaqqoo hin jiru taphataa maali hin jiru. Wallahi na keessaa dubbattee ibsaan yeroo jalqabaa waan san dubbachuu barbaade. Garuu yaada namaa mormoree dhiibbaa maalii fi geemaa fi isaa yeroo ammaatti namni waan si qabaamee taatu nama Awurooppaa jiru. Amma gara geema kanaatti. Elu bari elu qo'ibsisha elu beektaa nuti ka jennan mallee geemii ummatuma kanatti numa faattu amma fedhii kennan haa taphachiifnu jenne malee ibsishaan tokkichi maakii tikkitti akka fedhetti godhee maalle nama dalagatuumi nama biyyaan baa jiruumi akka fedhe godhee. Waan isaa fixatee galuu danda'a bar harka dhibbatti kana gochuun danda'a saniinuu wal qabsiisuutti hin jirru. Guys biyya baqaa kaayiroo tana keessatti namni kushina madam dalagatee sargii ajaa'ibaa godhataara isaa Awurooppaa jiru miti yaa'i. Yaa kanaafuu saniinuu wal qabatuuyyuu hin qabu gonkumaa yaada akkasiitu sammuu keenya keessallee hin jiru. Namni yaada akkasii qabaatanii geemii gaafa sargii sanii dhufuun. Lakki geematti hafaa. Geema dhiifta malee. Yoo jettanii manaamana ta'e alfallitu. Entau suni. Maakii jechuun uummanni Oromoo bakka guddaan eeguun illee kabajaa guddaas qabu uummata Oromoo bira jaallatamaa so kana dammoo waan xiqqoo kanaa tanaa fi maakii wal qabsiisanii waan kennu wal qabsiisanii eeguun neevar hin ta'u. Geema yoo ta'e geema normaal so ibsan hin taphata yoo nama taphattan hin taphata. Aboo jaalfadiin hin seensisana jalaa boqotaati jaalfadiinoo seensisi mee seensis. Abshir jaalfadiin roorona ataawra. Bosta tata agajin Zizo ta'a anatu bu'aa. Bale na bu'e. Gurbaa abdii kume. Abboo zizo jirtaasi. Gali haadha siinkeetti siyaama jette jaartiin baqaraan tulli gidooftu akkana maqaan nu nyaatti. Ligi dai usgel Amerika wata kafaidan kabdu. Garana harkimna matan nu nyaatame matan se nyaatamu gabbaya gargara mujichi kun rakkate jidduu kennatti ummata wali rakkate. Kaminni? Iluudha kabar namni asitti gaafa waa hundattuu kadhakkatu iluudha ati maal inni inshallah qalannee si nyaanna moo gurgurannee gabaa si baafanna akka sangaatitti. Eenyu qalate? Sangaasi koomando qabdu kana Ameerikaa jiru ka faayidaan qabne keessaa tokko si'i. Abdii kume baanta? Naasi baanti. Latti bara.
Sifaanuma dandeettaan rabbi kaase ati na jaalatteesi. A'uuzu billah dhiira lafarraa dhume. No, akan si jala tumbeto Zizo wa. Akan si jala tumbeto bot. En Wano video. wallahi guyyaa tokko na ajjeefti maaltu na abaare. Arra. La ila wani barmeela bar. Likki. هذا فاتح Hello. أنا مثلا وأنا ناسو برباد إبسام لي ناسو يجرا Yaa andurumaa jedhee barre waan kana andurumaa jedhee. مالي ويتني مدقي نجا مالي ويتني جوان إنسان وان يوكي برباد سادة نمن مراس كيسا غلو دندو برو يوكتاي نمن أوروبا جوان برباد غلو دندو كبياتو والفودا يرتشور برباد مكان تان جيمي تكوجنة وإيجاتا ديمنا جيمين تمسيك نانتر نمراس تمسيك دندانم Elu sagalee sirreessi dhiifama waliin eessa keessaa sa'u jirtu sagalee kee sirri hin jiru bar. ada awal jira awal itu kaki dua deh Bifuma naa godha earfoonii kanattu namni earfoonii kana duuchaa dafaa ta'e. Allahu akbar. Jaalfaadhi osoo hin ta'u. Amma sirrii jira deem. Bara itti dhaqee haadha faatee afaanii qabattanii. Wanni jechuu barbaadan ibsaan waan sirrii dubbatee waan san dubbachuu barbaade yaada keessan mormuu dhiisee ibsaan dubbateera. Waan hin taane jennee maqaa fuunee galuun barbaadne jechuu barbaadeeti. Geemii gurillee taphate ammallee taphsiisnaa jechuu barbaadeeti. Hordoftoota baay'ee qaba. Nama sappoortii godhu hedduu qaba. Inna geemii kana sila jechuun yeroo mata namni waan tiktookii kanan beektaa miti maqaa nama baasan yeroo baay'ee fuudhanii fa'aa ganda fidanii waan hin taane uummata arrabsanii. Ilu yoo irra mari'attanoo irra mari'ateessaa mari'attan. Waan nan ta'in hin jira keessaan hin mari'anne jechuudha. Ijoolleen dubbachuu kan jirti kana geemii yoo taphachuu barbaade illee hin taphsiifnaa kan jedhan ni Yaa waan kana keessaa mari'atta. waan keessan mari'annu qabna akkasuma. Amma isa namatu itti fidee itti haasa'e malee inni illee waan nafarraa qabu wayii waan qubaayyuu qabu miti. Abbaa waan ofii bari haadha ta'ee bari waan ofii ammumaa sitti bari yaada kana aanaa fi eebbisaa fa'aati asumatti kaafne malee bari. Hin beekne amma waan nama kenna ni beektanii miti ree bar namni kenna dubbii sakaalee fuudhee akka koommakaa godhee deemaa ni beektanii. Waan kana garuu lafatti irra mari'adhaa irratti haasa'aa nu hunduu namoota gugurdaadha irratti mari'adhaa irratti haasa'aa inni tapsiifna hojjetan geemii. Akkuma inni jedhe geemiin taphatu hin jenne. Akka ibsaatitti na tapsiisaa jedhe. Haadha faatee geemiin taphata sun beekamaan tapsiiftan hin taphata. Geemiin dhiisne hin jenne. Amma uumma kanaan adda baasa. Bakka sirreessinu wayii qabnaa jira waa sirreessuu qabnaa jira waliin mari'achuu qabna. Yaa nu saniis hin jedha bar ilu. Ilu guruupi makeenya san irratti wal agarruuti ilu. Taa keessaa kanumallee waan wayii murteessine akkasitti deemne malee sooshaal miidiyaa rabbaane. Innis kaniif jedhee bara maddanii afaanuu guruuppii telegiraamaa hidhaa wanni jedhee fi amma sardama kanaan kana jechuu irraa akka harootitti bishaan gargar galeetti fuudhanii akka wal jalaan namni naannoon kunne keessaan asooftanii kaatanii wanta hunda asirra baatanii akkuma inni jedhe akka maakiitiif na tabsiisuu osoo hin taane akka obboleessa keessaniitiin na tabsiisuu ni dandeettanii yookaan ammoo geemitu hafa malee waan kana akkana walitti hin fidinaa isiniin jedhe. Akkasin lafatti haasoftanii lafa mari'attanii waa hundaa gootanii jechuudha. Yaanni kiyyas kanaan waan an dubbachuu qabu ibsaanis dubbate waan garaa biyya keessa jiru. Kana beektaa dubbii kana dhafaatee dubbiin teetiti bishaan dubbatu iyyuu hin qabu bar. Tokko awwala wayita jalqabnu waan kana wama biraatiin wanni wal qabsiifne tokkollee hin jiru. Mucaa kana haa taphachiifnu hamileetti haa goonu jenne malee wanni waan saniinuu wal qabatu jiruu isaa bultii isattuu beekata waan oofatu isattuu beekata nuti immoo waa'ee geemaati malee waan birii keessa iyyuu hin seenne kana namni akkasitti yaade innuu sammuu isaattu sammuu lukkuuti akkas malee nuti ammallee geema jenneen taphachiifna akkuma dur geema nama kaan taphachiifne jenna malee wanni walii qabatu wanni jiruu isaatti wal qabatu takkallee hin jirtu kana namni hunda asii gaanatti haa beeku kan biraa immoo garee iluufaa amma keessaan wal dubbifnaa abdii kuumee in dubbisnaa damiinallee in bilbilaa fi mijeefaallee dubbifnee warra guchi faamilii duraanii sanfinnee in taphachiifna inni nama waliin qabatu innummaan haa filatu guyyaa innummaan haa murteeffatu nuti taphachiisuu callaadha kana immoo waan na biraa immoo keessaan mari'anna akka iluun jedhetti akka waan ofii jettetti haganaaf nagaha
Anjala buat Jalfadil Nasen si نيندرا زيزو يمبين نيندرا كنوتي Oh sente baga يا كم السلام عليكم كنت خيسن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام جل وعليكم السلام دغادو بچوف اك غبابين متو بلين خيا ابسشانو تماتو جيما او تبدو جنة ملي اني خيساو قبن قبوان كنانيس ولت هدامت توري was long time سيغله ودونو تاكنتي افران كينيا تانيتو سوشال ميديا را دفنين تبتيني وني خني نمني برا كلايك ميبي نمني وان فدي خچو دندابيتا كودي تبايف دندي as a normal تبو مخينيا كو غخاني اك نورمالات تبتما ملي وان ماكي مال وان براتي ولت هدامو تكن قبو ان شاء الله نتبتا وين انجفتشون بكمنا انجفتشون easy Matiyo barbaachisaa ta'ellee bar Jalfadil tapha kana aruuza isaanii duuballee godhuu dandeenya. Rakkoo hin qabuuti. that's it Rakkoo hin qabu. that's it in daama akkasiitu irra bareedaa aruuza isaanii godhuu gisee godhu amma geemuma jaalalaati. geema jaalalaa geema fadhii taphan amma maal jedha beektaan mee dura ta'ee duuba ta'ee waan jedhamullee waan wayii keessaan mari'annee ilaallee akkatti taphatu akkasii Bakka akkasaa goonu. Bakka haa ba'uuti. anatu wayii isiniin jedha jechuudha namoonni taphsiisuu barbaadan na wajjin illee dubbatan dur hin jira barbaadan sappoorti goonaa taphatu maal jedhan hin jiran ijoolleen jechuu jecha siin jedha that's it garuuti taphsiisuu namni yaada qabu ni jira gaafa barbaade jechuudha fakkeenyaaf yeroo barbaadetti sii gala wallaahi ijoolleen sappoorti gootu ni jirti. Innaa garuu waan haallataa yoo deemnee keessaan mari'annee waan wayii akkas goone bareedana fakkaata. Sooshaal miidiyaa irratti waan ta'u hin jechuun barbaadeeti. akkana sirree isaa deemna inshallah illuu kiyya nuu jiraadhu Sanaasaa ameesii zoonas hin jedhe. Geemiin taphatuun isaa beekama barin taphsiisna rakkoon qabu geemiin. Geemiin inni garuu namni akka isaa arrabsu namni asirraa nu arrabsaa ooluun barbaada. dhugaa akka namni sii galee maqaan Arrabsaa maqaa geenna akka nuti kunuunfanutti. Dhiifnee jirra ilu Jechi- kana booda hin dubbannu waa'ee kanaallee barbaanne nuti Of course, goolaba. taphallee dhiifnaa yoo barbaachisaa ta'e immoo aruuza duuba goona zaasee kanuma wanni irratti olii galu. No, Kaan halas. immoo keessaan mari'anna nuti. toopikni kun amma dhaabbatu ganaa si beektaa geemninis Yaa haadhaa hammi kun tuttuqamee khalaas ni ga'a waan biraa fakkeessina beektaa Yoo ati keessaan damiina hin jirra keessaan ilaallaa na haasawina keessaallee kan bartu ilu akkasitti dubbanne. ilu easy ilu. Hin dhagaa. Akka anillee amma bahaati akka buutennaa bilbil. Nambara jijjiiratti immoo hin qabdu. Isuma qabani.